Akkam jirtan ani Muhammad Siraji. Secularism jechuun maal jechuudha? Hiika secularismiitii fi akkaataa itti hojiirra oolu jiru yoo akkaataa itti hubatame irraa haasofna. Hanga xumuraatti daawwachuudhaan nu wajjin tura. Subscribe godhaa warri subscribe godhani, like godhaa akkasumas share godhuudhaan nama biraan gahaa. Secularism jechuun maal jechuudha? Secularismiin karaa amantii fi bulchiinsa adda eegu. Bulchiinsa gunjuu government jechuudha. Secularismiin amantii fi dhaabbilee hawaasaa adda eega. Amantiin if dandeessee deemti, dhaabbileen hawaasaatiis if dandeenyee deeman. Amantii fi bulchiinsa adda eegu jennu ammoo bulchiinsi amantii keessa hin seenu jechuudha. Amantiin mirga qabdi jechuudha. Bulchiinsi amantiitti naman ajaju abbaan fedhe amantii fedhe qabaachuudhaaf mirga qaba. Waan fedhetti amanuuf mirga guutuu qabaa jechuudha. Biyyi takka sekulaari yommuu jedhamtu bulchiinsi biyya sanii amantii ifii qabu namarratti hin fe'uu jechuudha. Biyyi tun sekulaari jechuun biyya seera amantiitiin hin bulle jechuudha. Damiinni amantiitti naman ajaju abbaan fedhe amantii fedhe qabaachuun mirga isaati. Kafadhe dhagatti amanuu danda'a, kafadhe mukatti amanuu danda'a, kafadhe gaaratti amanuu danda'a, kafadhe bishaanitti amanuu danda'a, kafadhe ibiddatti amanuu danda'a. Biyya sekulaar taate keessatti jechuudha. Abalumaa akkana gootaa abalu amantii tanaa si wayyaadha tana jala deemee jechuun hin danda'amtu jechuudha biyya sekulaar keessatti. Biyyi sekulaar taate bilisummaa amantii namaaf kenniti. Walumaa galatti sekularizim jechuun farra amantii yookaan diina amantii jechuudha. Biyya teenyatti garuu sekularizimiin akkamitti hubatame? Akkamitti immoo hojiirra oolu jira? Akkaataan itti biyya teenyatti hojiirra oolu jiru amantii fi nama adda baasuudha. Silaa ta'uu qabu amantii fi dhaabbilee adda baasuudha. Yookaan addaan eeguudha malee amantii fi nama addaan baasuu miti. Amantii fi nama addaan baasuu jennu namni tokko dhagatti yoo amanu ta'e. Dhagaa tokko fudhatee deemuun amantii isaa yoo ta'e. Wanni amanu san dhagaa ta'e, wanni itti amanu san dhagaa ta'e, dhagaa san if wajjiin fuudhee deemuu yoo taate amantiin isaa. Dhagaa san fidatee hogguu dhufu dhagaa kee mana dhiisii hoottu jetteeni amantii isaatiin adda baafteeti jirta jechuudha. Yeroo san maaltu ta'e jechuudha? Namichaa fi amantii adda baafte malee amantii fi dhaabbata miti jechuudha. Amantii fi dhaabbata adda baasuu jechuun dhaabbanni suni waa'ee amantii hin barsiisu, waa'ee amantii hin dubbatu jechuudha. Amantii akkana amantii tanaan akkana godhaa, amantii tanaan akkana tahaa namaan hin jiru. Abbichi garuu ifii isaatiif amantii isaa fidatee dhufuun mirga isaati. San jechuun dhaabbata san keessatti amantii isaa barsiisaa jechuudha. Waan isa wajjin yeroo hunda jiru, yeroo hunda if wajjin jiraachisu mirga qaba. Nama dhagaa baadhachuun amantii isaa ta'e yookaan waan biraatis ta'uu mala waan san dhiisii hoottu yoo jetteeni amantii isaatii fi nama san adda baaftee jechuudha. Dhaabbata san sekulaar goote hin ja'a. Maal goote jechuudha? Mirga nama sanii dhiibte. Sila akka sekularizimiitti wanni dhorkamuu qabu maali? Amantiidha. Malee namicha sanii miti jechuudha. Namicha san waan akkanaa hin godhin jechuun namicha san dhorku jirta yookaan namicha san amantiirraa dhorku jirta. Faallaadha jechuudha. Amantiin isaa gaman akka hin dhufne mirga qaba jechuudha. Namichi biraa amantii biraa qabuus amantii isaa sana uffachuuf mirga guutuu qaba waan ta'eef mirgi nama kaanitti eeggamuu qaba jechuudha. Dirqamaan amantii namarratti fe'uutu dhorkama malee bulchiinsinis amantii takka fidee namarra kaa'uutu dhorkama malee abbichi waan ifitti amanu san hojiirra oolchuu waan dhorkamu miti. Sekularizim wajjin wal qabatee gaa Itoophiyaa keessatti wanni hedduminaan ka'u dhimma amantii Islaamaa wajjin wal qabatu. Kana jechuun maali? Salaata wajjin wal qabataa, akkaataa uffannaa amantii wajjin wal qabata. Amantii Islaamaa wajjin wal qabatee waa'een salaataa ni ka'a. Salaata hin salaatinaa, mataa keessanii uffannaa Islaamaa waan amantii Islaamaa mul'isu mallattoo amantii Islaamaa ta'ee hin uffatinaa waan jedhamutu jira. Uffanni kuni waan yeroo san qofa yookaan bakka san mul'achuuf qofa godhanii miti. Bakka san dhaquudhaaf waan godhanii miti jechuudha. Waan yeroo hunda isaa wajjin jiraatu amantii isaaniiti waan ta'eef. Waan san dhiisan jechuun seera amantii isaanii cabsan jechuudha. Seera amantii isaanii cabsisiisuun ammoo sekularizimii osoo hin taane mirga namaa dhiibudha jechuudha. Sekularizimii keessaa huba'uudha jechuudha. Gobbatti yeroo takka maaliin argee barattuun kutaa 5-4 waan akkasii baratte fiigaa dhufte. Barattoonni seenanii jiranii yeroo kutaa bira geessu ijaaba mataarraa qabdu ofirraa fuuteeti boorsaa isii keessee kutaa seentee jechuudha. San jechuun maali? Amantii isii tana waliin jiraachaa jirti. Kutaa keessatti garuu waan isiidhaaf hin hayyamneef maal goote jechuudha. Barsiiftuun akka isiin dhiifne waan beektuuf ofirraa fuuteeti boorsaa isii keessa. Mucayyoon garaana nyaatte akka malee. Takka ijoolleedha.
mirga isiitis hin beektu barsiiftummaan waan kana dhorkituu fi sekularizimii jechuun maal akka ta'e hin beektu jechuudha. Amantii fi nama adda eeguutu godhamaa jira malee bakka sanitti amantii fi dhaabbata sana adda eeguu miti. Amantii fi dhaabbata sana adda eeguu jechuun dhaabbanni suni ayyaana waliin hin kabaju, ayyaana amantii hin kabaju yookaan ayyaana tokko kabajee kan biraa hin dhiisu jechuudha. Yookaan kabajuu ta'e hunda waliin kabajaa yookaan dhiisus ta'e hunda waliin dhiisa. Kana jechuun nama isa wajjin waan wal qabatu miti. Abbichi amantii isaa akka fedhetti hojiirra oolfachuu danda'a. Waan amantii isaa ajajjesan godhuu danda'a. Isa dhorkuu jechuun sekularizimii jechuudha. Salaata wajjin wal qabatee amma akkaataan itti sekularizimii hubatan warri waa'ee sekularizimii xiqqoo dubbise maal jedhani personal prayer hin dhorkamuu jedhan. Personal prayer akkamitti hubatan isaanii namni tokko kophaa deemee akka salaatuuti. በጸሎትንም እንትንም በሚመለከት ኦርጋናይዝ በመንግስት በፌደራል መንግስት ደረጃ ያሉ ተቋማት ኦርጋናይዝድ የሆነ የሃይማኖት እንትን በእነኚህ ተቋሞች ውስጥ አይደረግም ይላል እንጂ በግለሰብ ደረጃ ማንም ሃይማኖቱን እንትን የማድረግ መብት አለው። እነኚህ ህግ ስለሆኑ ክቡር ፓርላማው የሚያውቃቸው ስለሆኑ ያልታወቀ ነገር እንደሆነ ለህብረተሰቡ ፐርሰናል ፕሬየር ጀቹን አከሲም አብቺ ኢፊፍ ጎዱ ደንደያዳ osoo namni isaa jaju hin jiraanne osoo dhaabbanni sun isa ajaje dhaabbanni sun waan akkana godhi je'ee osoo isa ajajne ifiif waan ifii fedhe san godhuu ni danda'aadha dhugaan jirtu jechuudha. Isaan garuu akkamitti hubatanii dhuunfaa waan jiru hubatan. Dhuunfaa jechuun bara nama tokko jechuudha. Namni kuni kasalaatu yoo gareenis haa ta'u ta'e mirga isaatii jechuudha. Ati dhorkuu hin qabdu. Ati wanni godhuu hin qabne dhiibuu dhabuudha gar tokkoon bara. Namni kuni amantii fedhe yoo godhe kana jechuun maali? Namni oguu nyaatu akka amantiititti bismillah yookaan basma abjeeti nyaata. Amantii isaati jechuudha. Nama tokko bakka wanti akkana wanni amantii kun itti dhorkamutti nyaata oguu nyaatu bismillah jettee hin nyaatini akka jechuuti. Namni san dhorku jira. San jechuudha kunis salaataa fi hijaabaa fi waan akkana wajjin wal qabatuusi waan akkanaati jechuudha. Nama tokko masqala mormarraa qabu maata basaa firraa murii jechuun hin danda'e. San jechuun amantii isaa keessaa baasuu jechuudha. Malee amantii isaa dhaabbata kanarraa eeguudhaan. Hijaaba wajjin wal qabatee ministeerri barnootaa Biraanuu Naggaa hijaabni hin dhorkamne kan dhorkame niqaabaa jedhe. በትምህርት ፖሊሲው ሂጃብ መልበስ የተከለከለ ነገር የለውም። ሂጃብ ማንም ሰው መልበስ ይችላል። በንቃብና በሂጃብ መካከል ያለው ልዩነት ይታወቃል። የሴኩሪቲ ኢሹ ስላለው ሰው ማንነቱ ሳይታይ ትምህርት ቤት ውስጥ መግባት አደጋ ሊፈጥር ይችላል በሚል ከሱ ውጪ በሂጃብ ደረጃ የተከለከለ ነገር የለም። ማንም ይሄ የሚከለክለው አዋጅ የለም። ይሄ የሚከለክል ደንብ የለም። ይሄን የሚከለክል መመሪያ በትምህርት ሚኒስቴር በኩል ይወጣል። ይሄ ኢሹ አይደለም። ለምን ኢሹ እንደሚሆን እርግጠኛ አይደለሁም። ሌላ እንትን ምክንያት ከሌለው በቀር በዚህ በኩል የሙስሊም ወገኖቻችን ኃላፊዎች መጥተው ተነጋግረን ተወያይተን በዚህ ላይ ግልጽ የሆነ አቋም ነው ትምህርት ሚኒስቴር ያለው። ይሄን ያልተረዱ ካሉ እንዲረዱ እንፈልጋለን። ፕሬዝዳንቲን ጉሚ ድመ እስላማ ኢትዮጵያ ሼክ ሀጂ ኢብራሂም አሞ ገራገርሙማን ኒቃባ ፊ ሂጃባ ማሊ ዋንጆ ኻሴ የሂጃብ ነው የኒቃብ ነው። ሂጃብ ይፈቀዳል፣ ንቃብ አይፈቀድም። ማን ነው የለየላቸው? ባለሙያ አለ። የትኛው ሸሪዓ ፍርድ ቤት ነው? የትኛው ደግሞ መጅልስ ነው ንቃብና ሂጃብ ለይተው የሰጣቸው? ከየት እንደሚያመጡ አናውቅም። የራሱ ጣልቃ ገብነት ነው። ሂጃብ ፈቅደናል፣ ንቃብ አንፈቅድም። ሂጃብና ንቃብ ምንድን ነው ትርጉሙ? ሂጃብ የምንለው እኮ አጠቃላይ ሁለመናው የሚሰትር ማለት ነው እንደ ሸሪዓ አባባል። ሆኒ ኒዶርከማ ሆኒን ዶርከሙ ጀቹዳፊ አመንቲ ኸይሰ ሰኑን በርባይሱ ጀቹ ወሪ አመንቲ ሱኒት አመኔ ወኒ ሆኒ አመንቲ ትየጂ አመናን ፈከኛፊ የቁላ ዴሙንስ አመንቲቴ የቁላ ዴሙን አመንቲቴ ጀቹ አመንቲን ቁላ ዴማ ጀቱለ እንጅርቱ የቁላ ዴሙለ አመንቲ ኸታቱ ታቴ ነመሰን ቁላ ዴሙራ ዶርኩ ሂንደንዴሱ ጀቹ አመንቲ ሳቲ ዋንቴ አኩማ ፈከኛፍ ነመ ተኮጉ ቢስሚላህ ጄኛቱ ሂንዶርኪነቲ ሰላተ ዶርኩኒስ ዋን መከሲዲ ጀቹ ፈከኛፍ ነመ ተኮ ገነመ ጎኸ ነምኒ ክርስቲያና ተኮ አባታችን ሆይ በሰማይ ያለሁ ጄ ዮሐኔ ኸዳቱቴ sanjechuun amantii isaatii jechuudha. Hin dhorkitu jechuun bakka rafutti dhufte. Kanaafuu bakka rafanitti ni hayyamamaa bakka rafnetti hin hayyamamuu jechuudha wanni kun. Kanaaf amantiidha jechuudha wanni kunis yoo xiqqaate amantii isaa san hojiirra oolchuu jira. Kanaafuu
hundi tokkumaa jechuudha. Kan hijaabaatis kan irraa garaagarummaa hin qabu inumaa sadarkaan isaa kamtu irra caala jechuudha amantii irratti. Ha hijaaba maratanii deeman kanaatu amantii irratti bakka irra jabaa qabaa jechuudha. Dirqamaa jechuudha. Ha fakkeenyaaf namni tokko bismillaahii jee kan nyaatu yoo ta'e sanni yoo dhiisees ittiin gaafatamaa jee ijaa. Waan fal'aadhama biyya teenya keessatti wanni dalagamu miidiyaan doolaa yookaan miidiyaan bulchiinsaa ayyaana amantii garaagaraa ni kabaja. Amma biyyoota gara biyyoota sakulaar jedhaman biyyoota akka Firaansi keessatti ayyaanni amantii miidiyaa irratti hin kabajamu. Yookaan akka oduutitti himamuu mala baga isin hin geeffaa jechuu mala malee akka keenyaatitti sagantaa qopheessanii sa'a 24 waa'ee ayyaana haasa'uun hin jiru. Keenya gar tokkoon ayyaana amantii akkasitti kabajaati. Gama biraatiin ammoo dhaabbilee hawaasaa keessatti waan akkanaa godhuun hin ta'u wanni akkanaa dhorkaadhaa jedha. Hamtuurra guddaa jechuudha. Gar tokkoon amantii tanaa dhaadheessaa waa'ee amantii tanaa kabajaa ayyaana kabajaa waan amantii haasawaa. Gama biraatiin waan namicha wajjin deemu. Amma fakkeenyaaf ayyaana kabajuu waan namicha isa wajjin deemu miti bara. Miidiyaan san kabajuu baatee namicharraa wanni irrisu hin jiru wanni ida'uufis hin jiru. Garuu wanni inni hojiirra oolchu kun salaanni inni salaatu kun yookaan uffanni namni kun uffatee deemu kun waan isa wajjin wal qabatu jechuudha. Waan amantii isaa wajjin walitti hidhaati. Ayyaanni miidiyaa irratti kabajamuun waan amantii wajjin walitti hidhaati. Kanaaf biyyoonni akkasii ni jiranii biyya teenyatti wanni dalagamu garuu waan faallaa jechuudha. Gar tokkoon ayyaana kabajaa gama biraatiin akkasii jechuudha. Amma dhaabbilee bulchiinsaa keessattis bara kan salaata bakka salaataa qopheessee akkasii nama salaachisu ni jira. Wanni kun barattoota irratti maaliif akka fuulleeffate namaaf hin galu malee fakkeenyaaf Itoophiyaan Airlines keessatti dhaabbata xayyaara Itoophiyaa keessatti bakki salaataa qophoofte namni oguu salaanni itti ga'e bakka sanatti salaatee deemaa jechuudha. Akkasumattis dhaabbilee gurguddoo biroo keessatti akkasuma qopheessaniiti salaata. Barattoota irratti wanni fuulleeffatamee fi waan biraa duubaa qabaachuu mala malee waan sekulaarizimii wajjin wal qabatu. Hijaaba baasaa jechuun masqala baasaa jechuurraa garaagarummaa takkaallee hin qabu. Kanaaf wanni deemaa jiru yookaan hubannoo dhabuurraa ta'uu mala yookaan immoo osuma beekanii beekaa jallisuu ta'uu mala yookaan wanni biraa keessa jiraattee ta'uu mala yookaan jibbansa wajjis wal qabatee ta'uu mala malee sekulaarizimii wajjin wanni wal qabatu takkaallee hin jirtu. Sekulaarizimiidha jedhanii waan akkanaa hin godhini waan akkanaa godhi namaan jechuun dogongora guddaadha. Kanaaf warri waan akkanaatiin deemu waan akkarraa ifeeguu qaba jechuudha. Warri waa'ee sekulaarizimii hubatanii hubachuu qaba. Warrummaan amma amantiisaa bakka akkanaatti akkana hin godhini je'ee bakka akkanaatti hin godhu bakka akkanaatti hin godha je'ee filatuus hubannoo dhabarraa malee sekulaarizimii taanaanii namni tokko waan amantiinsaa isa ajajju godhuudhaaf mirga guutuu qaba. Sekulaarizimii jechuun gar tokkoon mirga amantii eeguudha. Bilisummaa amantii kennuu jechuudha. Gama biraatiin warri hooggansarra jiru, warri biyya bulchaa jiru amantii nama hin barsiisuu jechuudha. Amantii ifii qabanii gabbaanii amantii kanaa qabadhaa yookaan amantii tanaatu gaarii tun isiniif gaarii miti jedhanii nama barsiisuudhaaf mirga hin qaban jechuudha sekulaarizimii jechuudhaan. Kanaaf waan daawwattaniif galatoomaa yaada yoo qabaattan barreessaa gaafii qabaattanis gaafadha. Nagayaan jiraadha.